amma immoo obboleessa keenya barsiisaa guyyaa irraa affeeramee mana kiristaanaa kanatti argamu waliin jirra. amma immoo akkuma daawwachaa jirtan kana dudduuba koo uffata wal fakkaataa uffatanii nama tokko mana sanbataa hunda keessayyuu fillees dhaabatanii jiranii warri na duuba dhaabatanii jiran kun mana sanbataa tokko akkasinitti hin fakkaanne iddoo garaagaraati warra dhufaniidha. ayyaana kanarratti manni sanbataa hedduu fi waldaan duuka bu'ootaa immoo addatti mana sanbataa wajjiniin kabajuudhaaf mana sanbataa tokkoomsee akkasitti argamee obboleessi keenya amma nuuf dubbateera. sanbataa keessan garuu baadiyyaa deemee tajaajila akka kanatti yuunifoormii uffatanii ijoolleen kuni baranuma moo yeroo darbees tureera. Kanaan dursa uummanni amma kanaa magaalaa irraayis baadiyyaa irraayis ba'ee yeroo xiqqoo nageenyi waan hin jirreef har'a immoo nageenyi uummata amma kanaatiin tajaajilamuu isaa sirriitti arginee dhageenyee kan hin beekne. Gabriel Godove Wagavira Misera Kunaga Sargajira Abida Vedana Sawai Nigenya Bishane Barbado Akagenya Gabriel Godove Wagavira Misera Kunaga Sargajira Abida Vedana Sawai Nigenya Bishane Barbado Akagenya Gabriel Godove Abogade Nazor Godove Seda Galaxy Se Gabriel Wanda Dete Vase Gabriel La Se Gabriel Akasa Gelele Gabriel
አይገባም አትበሉ አይገባም አትበሉ አባክኖ የመጣ አይገባም አትበሉ አይገባም አትበሉ ፍቅር ስለሆነ እግዚአብሔር ለሁሉ ልጅ ቤቱን ይወርሳል እንደ ተስፋ ቃሉ የተወደደ ቀን የተወደደ ዓመት ወደ አባቴ መቅደስ የተመለስኩበት አምባር ቀለበትን የተሸለምኩበት የተወደደ እኔ ነኝ ዓላማው እኔ ነኝ ሀሳቡ እኔ ነኝ ሀሳቡ አባቴ ደግ ነው የሚራራ ልቦ 99ኙ ታምነውት እያለ አንዱን ይፈልጋል ወዴት ነህ እያለ የተወደደ ቀን የተወደደ ዓመት አምባር ቀለበቴን የተሸለምኩበት የተወደደ ዓመት ከናዝሬት መልካም ሰው አይወጣም እያሉ ፊልጶስ ናትናኤል ይነጋገራሉ አድርጎታልና ውሃውን ወይኔ እኔን ለውጦኛል ማርኮታል ልቤን የተወደደ ቀን የተወደደ ዓመት አምባር ቀለበቴን የተሸለምኩበት የተወደደ ዓመት የተወደደ ቀን የተወደደ ዓመት ወደ አባቴ መቅደስ የተመለስኩበት አምባር ቀለበቴን የተሸለምኩበት የተወደደ ዓመት ጥቅሴ ጋሪ ቀባ አባ ጋሪ ቀባ ዋይሳን ኦዴሳ ጅሬኝ ኮቤሳ ጥቅሴ ጋሪ ቀባ ዋይሳን ኦዴሳ ጅሬኝ ኮቤሳ ዋኤ ኮዳነሜ ኤቦን ወራነሜ ናፍቅኔ ዱቡሳ ድኞ ከናከሳ ትክሴ አማነማ አባ ጃለተማ እዶ በቆናኮ አባ ጋሪ ቀባ ዋይሳን ኦዴሳ ጋሪ ቀባ አባ ጋሪ ቀባ ዋይሳን ኦዴሳ irra deebiidhaan baga geessanii baga waaqayyoon ittiin nu ga'ee eegumsii fi kadhannaan abbaa keenya qulqulluu ergamaa Gabri'eel hunda keenya faana haa ta'u jecha amma immoo obboleessa keenya barsiisaa guyyaa har'aa affeeramee mana kiristaanaa kanatti argamu waliin jirra. Mee ayyaanni kun maaliif akka kabajamu qulqulluu Gabri'eeliin guyyaa har'aa kana eenyuuf maal godhe waan jedhu kana barsiisaa keenya irraa odeeffannaa. Barsiisaa baga geessan. Amin baga wajumaan keenya. Maqaan keessan eenyu jedhamtu? Ani Fiqaaduu Ambasseen jedhama. Barsiisaa Fiqaaduu Ambassee. Guyyaa har'aa kana qulqulluu Gabri'eeliin eenyuuf maal hojjete maaliif kabajna maaliif walitti qabamna mee? Egaa galatoomii seenaan isaa bal'aadha. Seenaa bal'aa keessaa garuu sila barachaa turre waan ta'eef waan gabaabaa duwwaa waliin jenna. Guyyaan irraa guyyaa Waaqayyoo karaa ergamaa isaa garaa ergamaa qulqulluu Gabri'eelii ajaa'iba hojjete raajii hojjete
yookiin immoo dinqii itti hojjete Waaqayyo kallattii garaagaraatiin hojjete waan ta'eef guyyaa ergamoota isaa keessaa karaa qulqulluu Gabreelii raajii itti hojjete qulqulluu Gabreelis guyyaa kana guyyaa itti gargaarsa ilmaan namootaatiif godhe sababa amantii isaaniitiin warroota dhiphachaa turan rakkachaa turan keessumaa biyya Roomaa keessatti akkuma sila dubbatamaa ture namoonni lama jiraachaa turan haadhaa fi ilmoo kan ta'an Qirqoosii fi Iyaluxaa kan jedhaman daa'imni waggaa 3 Qirqoos kan jedhamuu fi haati isaa Iyaluxaa wajjiniin amantaa isaanii waaqeffachaa otoo jiraniyyuu bara jireenya isaanii keessatti wanta isaan mudate garaa mootiitiin kan isaan mudate mootiin biyya sanaa daa'imman kana waaqa harkeetiif akka isaan sagadaniif dhiibbaa irratti godhullee isaan immoo amantii isaanii gatuu hin barbaanne amantii isaanii ganuu waan hin barbaanneef an biyya lafaa dhiisanii samii filatan jechuudha. Duuti irraa affoonii homaa rakkoo hin qabu jireenyi samii kan boriiti kan Waaqayyo wajjin jiraannu gammachuu kan namaa kennu jedhanii guyyaa itti waaqa isaaniitiif illee galata galchaa du'atti immoo du'a gammachuu jechuudha. Maaliif du'a booda namni jireenya qaba jedhee waan amanuuf namni amaneef ni ta'a waan ta'eef amantiidhaan yoo duuneyyuu yoo har'a dabarreeyyuun kan waaqati jedhanii guyyaa itti amantaa isaanii hojiidhaan agarsiisan. Kana qofa miti duu qofa miti duuma foonii kana jalaa waaqni keenya nu baasa jedhanii guyyaa itti gammachuudhaan amananii amantii isaaniitiin guyyaa itti raawwatameef guyyaa itti bishaan danfaatti qulqulluun Qirqoosii fi Iyaluxaan bishaan danfaatti darbatamanii Waaqayyo immoo gooftaan qulqullicha ergamaa Gabreelii ergee fi bishaan danfaa sana gara qabbanaatti jijjiiree fi guyyaa itti gargaare guyyaa dinqii Waaqayyo karaa ergamaa itti mul'ate guyyaa ergamaan gargaarsa ilmaan namootaatiif itti taasisedha jennee amannaa jechuudha. Gargaarsa ergamootaallee guyyaa itti mul'ate. Ajaa'iba. Kanaaf jireenya keenya isa hadhaa'e isa nutti bu'ee dhufee akka nu qurrisiisuuf akka nu bareechuuf ergamaa kana galateeffachuudhaaf ergamaa kana kadhachuudhaaf waaqa ergamaa kana ammoo waaqessuudhaaf gara kanatti dhufnee jechuudha. Dhugaadha dhugaadha. Yaana gaarii siif haa ta'u. Eeshi ulfaadha.
amma immoo obboleessa keenya tokko cinaatti argamnee jirra. Gaafa darbe gaafa ayyaana abbaa keenya qulqulleetti Sillaasee sulultaatitti wal arginee turre waldaan duuka bu'ootaa gahee guddaa akka qabuu fi gahee guddaa taphachaa akka ture ayyaana sana akka milkeessa waliin dubbannee turre har'a immoo asis jirtu. Waldaan duuka bu'ootaa bakkuma hunda jira jechuudha. Eeyyeen galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waldaan duuka bu'ootaa keessattuu tajaajila manneen amantaa baadiyyaa irratti qooda guddaa akka qabu dubbachaa turre. Guyyaa irraa kanas baadiyyaa mana amantaa qulqulluu Mikaa'elii Gabreelii Gullalleetti argamnee jirra. Egaa waldaalee faana tokkummaadhaan tajaajila isaa itti fufee jira. Guyyaa irraa kanas galanni Waaqayyoof haa ta'u. Baadiyyaa hunda deemtanii kabaju waldaan. Dhugaa dubbachuuf taanaan naannoo kanatti iddoo ayyaanni waggaa kabajamu kamittuu waldaan duuka bu'ootaa deemee ni tajaajila. Akkasumas immoo dabirii kana irratti koorsiin kennina jechuudha. Keessattuu manneen amantaa naannoo 5 ta'an tokko irratti koorsii miseensota manneen dilbataatti kennaa jira jechuudha. Addatti koorsii barattoota baadiyyaatiif jedhamee waldaan tajaajila baadiyyaa jajjabeessuudhaaf jedhee koorsii kennaa akka jiru akkasuma immoo ayyaanawwan kabaja akkasii kana irratti deemtanii jajjabeessuudhaan faarfachuudhaan ayyaana miidhagsuudhaan yuunifoormii uffata wal fakkaataa uffattanii dhugumatti ayyaana kabajaa jirtu Waaqayyoon sinaa eebbisu. Gabaadhaa ulfaadhaan nu jiraadhaa. Guyyaa biraa Waaqayyoon nu argisiisa. Amiin amiin amiin.
kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Waaqayyoo sagantaan keenya akka kanatti bareedee gara xumuraatti deemaa jira. Amma immoo akkuma daawwachaa jirtan kana dudduuba koo uffata wal fakkaataa uffatanii nama tokko mana sanbataa hunda keessayyuu fillee as dhaabatanii jiranii. Warri na duuba dhaabatanii jiran kun mana sanbataa tokko akkasinitti hin fakkaanne iddoo garaagaraatti warra dhufanidha. Ayyaana kanarratti manni sanbataa hedduu fi waldaan duuka bu'ootaa immoo addatti mana sanbataa wajjiniin kabajuudhaaf mana sanbataa tokkoomsee akkasitti argamu. Akkasitti argamee obboleessi keenya amma nuuf dubbateera. Kanaaf mana sanbataa hundarraayyuu nama tokko gaafii gaggabaabduu gaafanneetu gara sagantaa keenya isa itti aanutti ceenaa. Tole baga geessi. Maqaan keenyu jedhama. Gannat. Eessa tajaajilta? Gullallee Garbeere. Gullallee Garbeere. Mana sanbataadha? Mana sanbataa eessa? Garbeere. Sagalee kee ol kaasi. Eessa tajaajilta? Mana sanbataa Garbeere. Mana sanbataa asii jechuudha. Kutaa daa'immaniiti? Eeyyee baay'inni keessan miseensi amma meeqa hin taate yaadde? Soddomadha. Daa'imman qofti jechuudha. Mee daa'imman akka dhuftee tajaajiltu mana sanbataatti akka dhuftu wanti si kakaase maaltu jira? Eenyutu gara kana si fide? Obboleettiiti. Maatiitu si fide? Amma immoo warra hin tajaajille warra hin dhufneef koottaa jettee ni ergaa dabarsuuf ni barbaadda? Maal faatu jira jettaan? Faarfannaan faan jira mitiree? Faarfannaan jira. Barumsi jira, diraamaan jira. Kanaafuyyuu koottaatoo kana wajjiniin barannaa, wajjiniin tajaajila, wajjiniin faarfannaa ijoollee jettanii dabarsitaaf ayyaana gaarii siif yaa ta'u. Galatoom. Maqaan kee eenyudha? Alamaayyoo Sheetu. Alamaayyoo baga nagaan geesse. Amiin baga olumaanuu keenya. Eessa tajaajiltaati? Baala Waldii. Baala Waldii mana sanbataadha? Ayyaana kana akkamittiin argite? Ayyaana baranaa kana? Ayyaana baranaa kana akkamittiin argite? Maaltu addeessa godhe? Qulqulluu qoorqos fi haalota abidda keessa baasuusaa. Eeyyee keessattuu waldoolee baay'een manni sanbataa baay'ee walitti dhufanii tokkummaadhaan kabajuunsaa adda ta'a jechuudha. Kanaaf ijoolleen kun illee mana sanbataa akkanatti akkasii kanatti uffata wal fakkaataa yuunifoormii uffatanii dhufanii akka tajaajilaniif dhaamsa dabarsuuf ni barbaadda? Dhaamsa dabarsuuf ni barbaadda? Akkasuma dhufanii asitti tajaajiluu isaaniitiif baay'ee guddaa yaa galatoomanii akkasuma qulqulluu garbeeliin eebba isaa hunduma isaaniitiif haa erguuf. Tole galatoom. Baga geesse maqaan kee eenyu jedhama? Baga walumaanuu keenya maqaan kiyya Warqinash Fiqaaduu jedhama. Warqinash Fiqaaduu eessa tajaajilta? Gabra Kiristoos yookaan garbicha Waaqayyoo kan jedhamu. Garbicha Waaqayyoo yookaan mana kiristaanaa garba Kiristoos? Eeyyee mana sanbataa tajaajilta miti? Ayyaana kana akkamittiin argite? Ayyaana kana tokkummaadhaan jennee Qirqoos Iyyeluuxaa ayyaana asitti Gabriel kanarratti waan ba'u achitti waldaadhaan asitti kabajuudhaaf walitti geenye kunoo ijoolleenis baay'atanii bareedanii des nama jedhanii tokkummaadhaan iddoo garaagaraatti uffata uffatanii des nama jedhanii isaan kabajnee jira. Yeroo hundayyuu akkanatti manni sanbataa hundi walitti kabaju moo barana qofaadha kun? Yeroo hundaa hin kabajna isaanis uffata uffatanii iddoo garaagaraatiin dhufanii nus immoo uffata uffannee iddoo dhufanii nus hin dhaqna uffataa jennee bareednee akkasittiin kabajna. Dabirii hundarrayyuu yookaan mana kiristaanaa hundarrayyuu deemtanii akkasuma tokkummaadhaan kabajuu jechuudha. Hundarraa miti garuu baadiyyaa keessa magaalaan baay'ee walitti dhufeenyas hin qabnu baay'ee tajaajillis akkas mara. Tole galatoome ayyaana gaarii siif haa ta'u. Ashii sunumaaf illee haa ta'u. Love
Tole jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii Waaqayyoo amma immoo obboleessa keenya tokko utuu mana sanbataa tajaajilaa jiru yookaan immoo walitti qabaa jiru sirreessaa jiru achi keessaa baasnee kun asitti waliin taabannee jirra. Obboleessa keenya kana maqaa isaa irraa jalqabee maal akka tajaajilu eessa akka tajaajilan waliin barra. Baga nagaan dhuftanii baga geessan. Baga nagaan beektanii mana sanbataa sirreessaa qajeelchaa turte. Manni sanbataa iddoo baay'eetti yeroo darbe Sillaasee sulultaatitti wal argineerra. Iddoo baay'eetti akkuma mul'atu garuu manni sanbataa magaalaarra jiru baadiyyaa deemee yoo tajaajilu hin mul'atu. Manni sanbataa keessan garuu baadiyyaa deemee tajaajila akka kanatti yuunifoormii uffatanii ijoolleen kuni baranuma moo yeroo darbees tureera. Tole jalqaba irratti maqaan koo Adaanaa Taammiruu jedhama. Kanan dhufe mana amantaa sulultaa Sillaasee irraa barattoota dilbataa mana kiristaanaa Gulula Tsaarqaan irraa hin dhufe. Manni dilbataa keenya waggoottan darbanii waggaa 2-3 irratti baadiyyaa irra deemuudhaan tajaajilaa kan turre bara darbes yeroo ammaaf yeroo sadaffaadha mana kiristaanaa kana dhufnee kan tajaajille bara darbees baay'inaan dhufneeti kan tajaajille akkasumas bara kanas immoo dhufnee tajaajillee jira jechuudha. Manni dilbataa keenya magaalaa qofa irratti kan booreffatee osoo hin taane baadiyyaa irratti iddoo hanqinni tajaajilaa jiru irratti gad ba'uudhaan deemnee kan tajaajilluudha waa ta'eef tajaajilli keenya magaalaa qofaan kan daangeffame kan hin taanee fi baadiyyaa irratti deemnee waldaa duukaa bu'ootaa dargaggootaan toora sana jira waliin toora deemnee kan tajaajilluudha jechuudha. Tole galatoomii mana sanbataa akkanatti baadiyyaa magaalaa otoo hin jedhin tajaajilu kana jiraattonni dargaggoonni magaalaa sulultaa akka dhufanii mana sanbataa kanatti makamaniif dhaamsa yookaan ergaa akkamii dabarsitaaf? Egaa wangeela irratti akkuma barreeffame bara dargaggummaa kee Waaqayyo yaadadhu jedhaati waa ta'eef kanaaf manni sanbataa kun jireenya keenyaaf gara fuulduraatti Waaqayyoon kan walitti nuuf hidhee nu jiraachisuudha waa ta'eef kanaafiyyuu dargaggoonni magaalaas haa ta'u baadiyyaas haa ta'u mana dilbataa gaafa jaalattu jaalala Kiristoosin ni qabamta waa ta'eef kanaaf mana dilbataa irratti naannuma kamittuu iddoo nu mijatutti mana dilbataatti makamne Waaqayyoon tokkummaan haa tajaajillu akkasumas immoo naannaa sulultaa irra kan jirtan mana dilbataa keenyatti makamuudhaan dhuftaniitiin akka tajaajiltan gamanumaan argaa koo kabajaa isiniif dabarsa. Galatoomii ayyaana gaarii si haa ta'u eebbifamu ulfaadha. Ameen isinis kabajamaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Gabriel,
abbaa tokko wajjin jirra. Mee abbaa keenya baga geessan. Baga waliin nu ga'u. Ayyaanni akkami? Ayyaanni sirriitti nama Isin gammada. jiraata naannawa kanaati miti? Ayyaana kana maaltu adda godhe jettanii yaaddu? Ayyaana kana adda godhee kan arginu kanaan dursa uummanni amma kanaa magaalaarraayis baadiyyaarraayis ba'ee yeroo xiqqoo nageenyi waan hin jirreef har'a immoo nageenyi bu'ee uummata amma kanaatiin tajaajilamuu isaa sirriitti arginee dhageenyee kan hin beekne. Tole galatooma ulfaadhaa horaa bulaa ijoolleen keessan mana sanbataa tajaajilti? Hin tajaajilanii. Tole galatooma nu jiraadhaa umurii Waliin waa jiraachisu. Umurii hojii keessa wajjin umurii dheeraa isiniif haa kennu.